akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaan isinitti hima oduu waliinan Geetoo Alamaayooti. Godina Shawaa Kaabaatti namichi dhiira gudeeda hidhaan adabame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti namichi dubartii of fakkeessuun keessummaa ta'ee mana namaa na bulchaa jedhee kadhate. Sana booda warri manaas buli manni kan waaqaatii jedhan. Ergasii halkan waarii hirriba keessaa ka'uudhaan mucaa dhiiraa waggaa 17 gudeedee hidhaan adabamu manni murtii aanichaa hime. BBC'n Afaan Oromoo pirezidaantii mana murtii aanaa warra Jaarsoo kan ta'an obbo Kabbabaa Birruu wabeeffachuun akka baasetti taanaan gochi safuu hawaasaa cabse kun kan raawwatame aanicha bakka addaa Leencoo jedhamuttidha jedhan. Himatamaa maqaan isaa Daanaa Caannee jedhamuu fi uffata dubartii uffachuun dubartii yeroo fakkaatutti ammoo maqaa Meerii jedhamuun waamamu akka lakkoobsa giiziitti gaafa Duwwaa 5/9/2016 mana keessummummaa buletti gochaa quunnamtii saala wal fakkaataa raawwateera jedha abbaan alangaa godinichaa. Himatamaan kun uffata dubartoonni uffatan uffachuudhaanii fi guutummaatti dubartii fakkeesseeti mana yakka itti raawwate kana kan bule. Mucaa dhiiraa maatii sanaa waliin madabiirra erga rafanii booda himatamaan kun halkan naannoo sa'a 8tti ka'uun mucaa kana irratti yakka kana raawwate. Qorannoon poolisii akka ibsetti himatamaan kun bakka maatiin hundi rafetti miidhamaan kun akka hin iyyine uffata alkaniin afaan ukkaamsuun yakka quunnamtii saala wal fakkaataa kana raawwachuusaa ibseera. Yakka kana raawwatee poolisiidhaan erga to'atameen booda qorannoo mana yaalaatii taasifameen yakkamaan kun qaama saalaa dhiiraa akka qabuu fi qaamni saalaa isaa kun yakka gudeeddii kana raawwachuu kan danda'u akka ta'e mirkanaa'eera jedha ragaan poolisii godinichaa akka ibsetti. Dhimmicha kan ilaale manni murtii aanaa warra Jaarsoos ragaalee abbaan alangaa dhiyeeffate erga dhaga'ee fi himatamaan kun ragaa ittisaa akka dhiyeeffatu gaafatame akka hin qabne waan himeef murtii balleessummaa kenneera. Manni murtichaa dhaddacha gaafa Duwwaa 4/2017 akka lakkoofsa giiziitti ooleen himatamaan dubartii of fakkeessuun yakka dirqisiisanii gudeeduu saala wal fakkaataa raawwate kana hidhaa cimaa waggaa 4 fi ji'a 5 akka adabamu murteesseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii gara buufata doonii Poort Sudaanitti taasisu eegale. Daandiin qilleensa Itoophiyaa har'arraa eegalee magaalaa buufata Sudaan kan taate gara Poort Sudaanitti balalii eegaleera. Poort Sudaan akka Afrikaatti bakka ga'umsa 66ffaa kan taasise daandiin qilleensa biyyoota Afrikaa lakkoofsa bakka ga'umsa caalmaatti guddisuuf kan hojjetu ta'uu ibseera. Daandiin qilleensaa torbee muraasa keessatti balalii gara Laayibeeriyaa Moonirooviyaas kan eegalu ta'uu karaa fuula Feesbuukii isaa ibseera. Baankiin biyyaalessaa qajeelfama gabaa sharafa alaa haaraa ifoomse. Baankiin biyyaalessaa qajeelfama gatii gurgurtaa sharafa alaa to'achuuf oolu ifoomse. Labsiin kun guyyaa boruurraa kaasee hojiirra akka oolu baankichi eereera. Baankichi ibsa baaseen gatiin baankonni maallaqa alaa kanneen ittiin gurguraniif kan gatiin ittiin bitan dhibbeentaa 2 ol akka hin caalle ibseera. Haa ta'u malee baankonni akkaataa ifaa ta'ee fi qajeelfama hordofeen maamiltoota tokko tokko waliin gatii bittaa fi gurgurtaa isaanii sirreeffachuu ni danda'u jedheera. Baankonni akkaataa muuxannoowwan gaarii idil addunyaa hordofeen kaffaltii dabalataa fi komishinii maamiltoota isaanii kaffalsiisuu ni danda'us jedheera. Kaffaltiiwwan garaagaraa kanas karaa ifoomina qabuun baankii biyyaalessaatiif akka gabaasan baankota gaafateera. Haa ta'u malee labsiin baankichi baase kun gatiin kaffaltii dabalataa fi komishinii kun hammam ta'uu akka qabu ifatti hin murteessine. Oduu biyya alaatiin Hindii fi Kaanaadaan muddama dippiloomaasii keessa jiru. Hindiin dippiloomaatota Kaanaadaa biyya ishii keessa jiran guyyaa 5 keessa biyya koo keessaa ba'aa jetteetti. Hindiin tarkaanfii kana kan fudhatteef kanaan dura mootummaan Kaanaadaa dippiloomaatota kiyya 6 na jalaa kan ari'ee gumaa ba'uufidha jetti. Biyyootni lamaan muddama dippiloomaasii keessa kan seenan hoogganaan bilisummaa sabaa Siik kan ta'e Hardeep Singh Nijaar Kaanaadaa keessatti erga ajjeefameeti. Hardeep Singh Nijaar mormituu mootummaa Hindii ta'ee kan Kaanaadaa keessa maadheffatedha. Hindiin nama isaa fi dhaaba isaa akka goolessituutti fudhatti. Namni sun waxabajjii 2023 Ottawa Kaanaadaa keessatti ajjeefame dubbichi poolisii biyyattiitiin qoratamaa ture. Muummichi ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau'n ajjechaa Hardeep keessa mootummaan Hindii kallattiin harka akka qabu dippiloomaasiin bira ga'eera jechuun ibsanii ture. Yakka wal fakkaataa hambisuuf nageenya lammiilee eegsisuuf jecha dippiloomaatota Hindii dubbichatti shakkaman biyyaa baasaniis ture. Baay'inni uummata Siik kan Hindii keessa jiraatu kitila 14 yoggaa ta'u biyya ambaa immoo kitila 3 ta'u garuu Hindii keessatti akka sababa bicuutti ilaalamanii hacuucamu jedhameetu himama.
Oduu xumuraatiin Kooriyaan Kaabaa karaa ollaashii wal quunnamsiisu diigdeetti. Mootummaan Kooriyaa Kaabaa pirezidaantii Kim Jong Un durfamu karaa lafarraa tokkicha ollaashii kan taate Kooriyaa Kaabaa waliin quunnamsiisu har'a diigeera. Kooriyaan lamaan bara 1950 haga 1953tti lola hamaa walirratti erga geggeessanii booda akka biyya lamaatti osoo hin jaallatin ollaa walii ta'anii jiraatu. Biyyootni lamaan daangaa irratti waraanni meeshaa ammayyaawaa hidhate guddaa qubachiisaniiru. Bulanii ka'anii lamaan isaaniiyyuu tokko isa kan biraa samii, lafoo fi galaanarraan wal basaasaa fi wal eeggataa jiraatu. Kooriyaan Kaabaa sirna sooshaalizimii kan hordoftu waggaa ta'u tumsa Chaayinaa, Kuubaa fi kan Raashiyaa qabdi. Faallaa kana Kooriyaan Kibbaa immoo sirna gabaa bilisaa kan warra dhiyaa hordoftee tumsa Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa argatti. Biyya diinagdee fi teekinooloojiin guddatteedha. Kibba biyya ishii fi kaaba Kooriyaa Kibbaatti waraana guddaa qubachiiftee kan jirtu Pyongyang Seewuliin yeroo hedduu misaayilaan doorsifti. Biyyootni lamaan hidda dhiigaa tokko kan qaban ta'ullee ilaalchaan adda ba'anii firri biyyoota lamaanii walitti deemee wal dubbisuu hin danda'amu. Karaa lafoo, samii fi galaanarraan baarudaan eegama. Kim Jong Un karaa lafoo waraanaan eegamu kan biyyoota lamaan quunnamsiisu diigsisaniiru jedhe waraanni Seewul. Kooriyaan Kibbaa kaleessa Kooriyaa Kaabaa karaa sana diiguuf akka jirtu ibsitee turte. Pyongyang jidduu sana Seewul xiyyaara nammaleessa natti ergitee na basaasteetti waraqaa bitteessiteetti jettee himataa turte. Waan sana ammoo akka waan lola kakaasuttan fudhadhaa jechuun ibsattee turte. Ji'oota dura Pyongyang mataan ishii afuuffee kosii itti guutame magaalaa Kooriyaa Kaabaa guddittii Seewul irratti facaastee turte. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra. Turtii gaarii.